الحمد لله الذي خلق السماوات ورفعها وخلق الأرض وبسطها، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين وحجة على الخلائق أجمعين. كوني إبدا فندرك يترقات ننجرتن إبدي نترقن كوني أسرت نتتين فيدمنا إرافقاني قرو قامك إنك بكتوكو إذا كيتا كاولي في مدي تاكيني فيان أرقتو ittuu dhiyaannee bira jiraachuu hin dandeenye. Wanni ibidda kanarraa kaasuu barbaade addunyaa tana keessatti har'a waan gaarii nyaanna bor dhabuu dandeenya, har'a waan gaarii uffanna bor dhabuu dandeenya, har'a gammachuu qabna borummoo gammachuu dhabuu dandeenya, har'a rakkannee bor gal'inatti bahuu dandeenya, har'a immoo naanee bor gammachuu dandeenya, gammaduu dandeenya. Wanta hin jechuu barbaade duniyaa tana keessa akka waa lama wal bira jiraatan hubachuu qabna. Gammachuu fi naasulleen argachuu fi dhabulleen fayyaa fi dhibilleen garuu ganda akhiraa ganda rabbiin kenna warra isa tole isatti amanee isa tole jedheef jannata ganda qananii qopheessee warra isa dideef immoo ibidda kana qopheessee tiniin jedhe san keessatti warri gammadee tiniin jedhe isa booda naasuun argatu hin argu. Warri achitti waan qananii rabbiin isaanii qoode san hiree sanirraa qooda argate isa booda ni dhabaa hin yaadu. Garuu warri jahannamiin seeni warri rabbii isa uumee samii tana kanatti ol fuudheetiniin uumee dachii tana bareechee akkanatti diriirsee gaara keessa kaa'ee bishaan keessa kaa'ee ittiin fayyadamnu tana niimaa isaa nyaatee niimaa isaa uffatee harka rabbiin uumetiin miila rabbiin isaa uumeen deemee bakka yaada isaa gahee arraba rabbiin isaa kenneen waa hedduu dubbatee nama walii galee jedhe garuu isa didee waan rabbiin isa dhoorge hojjetee yoo jedhe guyyaa qiyaamaa garuu ibidda kanatu isaaf qophaa'eetiin hin jira. Kanaafuu marti keessanuu intalaatirraa akka argattan abdiin qaba. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.